Haila Sillaaseen akaakayyuu keenya wareege. Dargiin abbootii keenya wareege. Warri Mallas nuyin wareegan. Abiyyi maharra ijoollee keenya wareege. كم جرت المان ورمونا جرت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرجاكنا ورموت بندانكها يروم ما أنتنا حال لأمن ورمو كيس جرو هدونا مقدس ورمون يا ورمو Nuti Oromoon ni qoosna, ni taphanna, ni kolfina. Garuu akkaataa Oromoon itti lafarraa duguugamaa jiru. Oromoon Oromummaa bira nama jirti isa addunyaa tanarratti. Ta'ee kan dubbistan taate. Kan addunyaa tanarra guutumatti jirtu Oromummaa bira ni jirti Oromoon. Isin jibbisiisa. Mee gaafiin isin gaafadha Oromoon Oromummaa siidhaa. An Oromoodha Oromummaan istiyya Oromiyaan istiyya dhugaan numa jirti bira ni jirra jaame yookaan jirru jaa'uma takkaan isanis gaafachuu barbaada. Oromummaan Oromummaa siitii fi nama siitii fi saba sii roorroo isii roorrifamu kun dhageessii gurraan dhageessii qalbiin siidhaa dhageessii dhagahanii wal dhagahanii walirraa dhagahatanii laata dhiiroo wal harkanii dhiiroo ija qabanii ija qabnanii jirti Oromoon Oromummaa sii bira numa jirti ni jirti. Hayyoota biraatti quba qabdan namoota biraatti quba qabdan kan alaa kan keessaa jiru jira uummata biyya saba koo wanta Oromoodhaa hedduu nama gaddisiisa dhiiroo namni Oromummaa isii biraa meeshaa uummata keessa lubbuu baraaruu fayyadamuu yoo ka hin dandeenye yoo taate biyya fedha jiraatullee wajji jiraataa bara ganama kan argeen ture waan tokko namni qe'ee dhaloota isaa biyya isaatii fi uummata isaa biyya fedhees jiraatu wajji jiraataa bara gurbaan sheekaa jedhamu tokko kan uummata kana yoo barbaade ajandaa uummata yeroo warri dirooniidhaan deeggaramu warri nyaata warri galtee bifa adda addaatiin uummata Oromoodhaa magaalaa keessatti ganda keessa waliin qabeeku namni 3,000 isin daawwata maal qaba nama 3,000 sana irratti ergaa uummata Oromoo yoo dabarsitan maal qaba nama 3,000 sana uummata ajiru yoo sagalee taataniif maal qaba hayyoonni nuti quba itti qabnu eenyu anuu hayyuudha jettee yoo itti gaafatamummaa fudhatte Oromoon nama 3,000 yagguus ilaalu ergaan ati yeroo sana keessatti dabarsitu hawaasa Oromoo hunda ga'a. Yaa Oromoo maatiin guutuun lafarraa duguugamee jira. Maatiin guutuun dhumatee jira. You guys are joking. We are sleeping. Maatiin ummanni Harargee irraa dhageeffadha. Ummanni Harargee irraa sababa dhiphina lafaatiin Wallagga keessa qubsiifame lafarratti nafni duguugamee jira irra deddeebi'ee dhumatee jira irra deddeebi'ee ummata sana guyyaa Harargee bahaa irraa Harargee dhiyaa irraa buqqifamee Wallagga geeffamu lafti Oromoo bal'oon osoo jirtu Oromoon hin rakkatiniidhaaf lafti Oromoo gahaan osoo jiru Oromoon dhiphatee Oromoon qe'ee keessatti yookiin waan hin taane jalatti hin du'iniidhaaf guyyaa sanna yaadadha. I feel so shame Oromoo. I myself akka ilma Oromoo tokkootti aanaa Kombolchaa laga hamaa cinaa ganda abdii maatii jedhamurraa dhageeffadha ummata jazbaa rabbiin nurra kaa'ee nuti geemii taphanne maatii abbaa warraa 39 harka kiyyaan amansiise mee gaafiin isin gaafadha Oromoon Oromummaa
for a better life. Oromoodha Oromummaan istiyya Oromiyaan istiyya dhugaan numa jirti bira. Today, hadha yoo ummanni sun bifa sanaan wareegame jedhamu generationiin hojii sun yoo lafarraa dhumate jedhamu what do you guys feel? Maaltu isin dhagahama? Isin geemii taphattan. Probably you don't know those people. But I moved about Rasu Domisagal, I myself, for a better future. Har ayo ummanni fakkaataan isaanii ummata sanas ta'uu baatu ummanni wallagga qubsiifame faannoodhaan lafarraa duguugamee yogguu jedhamu abbaa qorraa dhumate jedhanii maqaan isaanii yoo nu gayu what do you guys feel? Parlamaan Itoophiyaadhaa yoo amaarri tokko du'u ni booya. You might say yeroon geesseen boohi jettanii kolfuu dandeettan suuraa kana fuutanii. But I'm crying. I can't control. Waan ummanni wallaggaa keessa jiru quban qabdani rafu jirtani nyaattanii dhuddani konkolaataa gaarii ooftani. Think about it. Gara kaaniin cinaan tokko qawwee qabattee bosona seenteeti bosona keessa taa'a. Oromoon Oromummaa bira numa jirti isa addunyaa tanarratti. Tan addunyaa tanarra guutumattu jirti. Oromummaa bira ni jirti Oromoon. Bosona keessa taa'a. Gaafiin isin gaafadha Oromoon mana irraa fuudhanii laga geessanii Oromummaan istiyya Oromiyaan istiyya dhugaan numa jirti. Lubbuu keessatti taphanna jedhan. Kun ammoo kan dalagaa jiru Oromoo takkaan isanis gaafadha. Ilmaan Oromooti. Oromoon Oromummaa siitii nama siitii saba sii roorroo isii roorrifamu. Ummanni saba san keessa biyya san keessa waa uummata sana tajaajila hawaasummaa kennitanii hin beekne. You have no clue. Wal dhagahanii walirraa dhagahatanii laattanii wal harka You have no clue. How my heart is broken. Yeroo namni fira keetii nama Oromoodha jedhamuunu kan Amaaraa Amaarri alagaadha. Faannoon alagaadha. Diina jala sararee isinii maa dhageeffadhaa. Diina kaleessallee diina har'allee diina borullee diina Haacaaluu Hundeessaa jedhe sun isii dhugaati. Har'a garuu inni diina ta'eetiin Wallaggaaf Tuulamarraa Oromoo buqqisee naannoo Amaaraatti dabalachuudhaaf lafa Amaaraa bal'ifachuudhaaf hojjeta. Ijoolleen keenya ammoo durriyyoonni tokko maqaa qabsoo uummata Oromootiin bosona seenteeti. Abbaa Oromoo haadha Oromoo dargaggeessa Oromoo fuutee bosona galchitee manguddoo abbootii kennaa hiriyoota abbootii kennaa miliyoona tokko fiddan malee ni ajjeefnaa jettee irratti laga geessitee itti taphataa jirti. This is where Wallagga is. Wallagga hadhaas jira. Gama kaaniin Wallaggaan irra deddeebinee dubbannee irra warri jazbaa taatan tokko dhageeffadhaa. Guyyaa bilisoomne deebinee isin dhachiifnetteet ummata Oromoo irraa qawwee hiikaa turtan. Ummata Oromoo qawwee irraa hiiktan kan ittisuu irraa hin dandeenye kan diina irraa eeguu hin dandeenye. Maaliif qawwee isaa irraa hiiktan? Maaliif qawwee isaa irraa hiiktan? Oromoon Oromummaa bira numa jirti isa addunyaa tanarratti. Oromoo qawwee irraa hiiktanii irraa eeguu hin dandeenye. Biyyaa nafxanyoonni. Abiy Ahmed achiiseetiin ofii keessanii jalaa deemtan. An Oromoodha Oromummaan istiyya Oromiyaan istiyya akkaataan isaaniitti displace itti ta'an ni jirra irraa hiikkattanii harka qullaa uummata hambistaniit sana booda guyyaa diinatti dhufu isin achi jirtan. Diinni lafarraa maatiin abbaa kan mana dhaban ilmaan takka osoo hin dhiifne ni goorra'aman. Wal dhagahanii walirraa dhagahatanii ilmaan jalatti naaf uummata sana qabanii ijani qabnanii jetti Oromoon Oromummaa sii biree numa jirti ni jirti. Haadha keenyaadhu. Abiyyi maal si godha jettas jala jettee bayas jala saree wayi. Abiyyi eega biyya bulchaatiin jiraate uummata isaa dandamachiisu akkamitti jira uummata biyya saba koo. Har'a Direedawaa keessatti laga hamaa baate namni Oromummaa laga harreetii baate yeroo gara magaalaa walakkaa dhuftu keellaa 4-5 sifatta biyyaa bahullee akkamitti yeroo humni hidhate Wallaggaa Gojjaam irraa ka'ee
namni Gol qe'ee dhaloota abbaa isaa qaxxaamuree biyya isaatii yeroo uummata inni isaa biyya hidhatee fedhees jiraatu hojii achiifameeti jiraata. wallagga seenu maal abbaa isaa eega abiyyiin ati faarsitu kun abiyyi maalsi godheeti Yeroo walitti diroonidha. isin lakkaatee Oromoon hangarraa lafarraa dhumataa jira yaa Oromoo dhageeffadhaa lagaarree irraa kaatee yoo gara magaalaa Direedawaas dhuftu keellaa lamaa sadiitu jira bakka hedduu si fattashan wallagga Gojjam irraa bahee humni hidhate yeroo abbaa hin qaxxaamuree wallagga Oromiyaa seenu maaf xiqqadhise daangaa maaf hin eegin kabachiisaa jiru isa Itoophiyaa dullatti ijaaruudhaaf maal si godhee jettan you have no clue saba san tajaajiltanii hin beektan hedduun baqata rakkoon keessan gada osoo guyyaa takka ummata san keessatti hojjettanii jiru ummata san argitanii hin beekne biyyaa baatan Keeniyaa isin guuranii maqaa qabsoo Oromootiin baatanii biyya alaa teettan hundi keessan yoo xiqqaate baqataan Ameerikaa jirtu parsantiin 95 ol akkas dhugaa walitti himna I served my people back home in Ethiopia I know how it feels kan ogo godduu irra ciisee waliin ka'eera ummata sana qubachiisuu keessatti Harargee irraa fuudhee Wallagga geessuu irratti gahee koo taphadheen jira ni dabraaf jedhee ummata kootiif malee akkanatti Amaarri fixa jedheetii miti kan gara kaaniin ummanni Wallagga keessa dhalate tokko aanaan tokko guutuun buqqee jechuun maal jechuudha Oromoo aanaan lamaa buqqee jechuun maal jechuudha aanaan sadi buqqee jechuun maal jechuudha barhadha Wallagga irraa ka'anii giddaa kiramu yookiin giddaa ayyaanaa irraa kaatee naqamtee dhufuu hin dandeettu walakkatti muree Amaarri iddoo godhee gama walakkatti fixaa jiranii bar manni kaabinee akkanatti uummata Oromoodhaa gubduu kun Oromoo keessa jira bar nama 3,000 TikTok irratti teettanii geemii Oromoo taphattanii naftanyaa afaan Oromoo dubbattu san akkamitti isan kabajjanii tuma isaanii jecha isaanii wajjin teesse uummanni Oromoo guutuun ka'ee maaliif gama tokkoon nama 3,000 gama tokkoon jazba namni 2,500 4,500 yeroo tokko TikTok irratti ilaala guyyaa akka saba kanaaf watakka faayidaan qabne hunda geemii sanarraa saantima kan kee baastee kennuu malee wanta saba kanaaf gootu hin jirtu why you don't give that money to your people yaa ummata Oromoo warra Ameerikaa keessa jirtan guyyaa 13 14 fi 15 hiriirri Washington DC gaggeeffame walgahiin aangawoota abiyyiitu jira mootummaan Ameerikaa kan yaame aangawoota Afrikaa ni dhufan hiriira rabbaan Oromoon hin hafin yoo kun sitti dhagahamee hin hafne gali miidiyaa kanarraa maal abbaa gadii miidiyaa kanarraa goota yoo qaamaan dhattee uummata kanaaf sagalee ta'uu hin dandeenye maal wanti isin ganamaa galgala Facebook TikTok oma takka faayidaa hin qabdanii beeka Amaarri laalaa hubadhaa Amaarri Ameerikaa keessa gadaamii ijaarre jedhee qawwee bita charchii ijaarre jedhee qawwee bita Kaalifoorniyaa keessa gadaama ijaarre jedhaniit maallaqa oli guuraniit faandoo hidhachiisan nama mari'ate irra solution jira come together uf kenna koottaa walitti haa dhufnu yeroo yaamamtan gadi baha hiriira irra gadi baha qeeggalaa mari'adhaa yoo carraa kanaan ta'e hayyoonni Oromoodhaa amma dhufanii konvenshinii tokko qophaa'ee marii DC irratti galgala mariin hin godhamu taanaaniin Oromoo baddee beeka Oromoo dhabamtee beeki lafa qabnaadhaati baddeertaa beeki namni kan jiraatu lafarratti namni lafa hin qabne abadan hin jiraatu gatii ho'ituu hin qabu kanaaf warri DC dhufuu hin dandeenye tikeeta qeerroof muraa tikeeta dargaggeessaaf muraa tikeeta nama deemuu danda'uuf muraa DC tola agarru akka nafni adaraa isiniin jedha mootummaan kun ni kufa mootummaan kun ni dabra mootummaan kun ni kufa mootummaan kun ni dabra hin agartu umrii dheeraa hin qabaatu namnu dadhabu rabbitti jira Abiy Ahmed du'ee isaanii dhageettu yeroo gabaabaa booda ni gartu santaa'u baannaan rabbi wanti jedhamuuf hin jiru wanti salaatamuuf illee hin jiru wanti kadhatamuuf illee hin jiru guyyatti 5 illee salaatuun hin jiraatu yoo rabbiin Abiyyiin fuudhee nun garsiisin yoo rabbiin dhiiga hiyyeessaa sana Abiyyiin dhabamsiisee nun garsiisin yoo mootummaa kana rabbiin dhabamsiisee nun garsiisin ummanni maatiin guutuun goorra'ama
biyya bulchaa qoyyitti isaanii arganii jedhanii rabbiin jira jennee dubbachuu hin dandeenyu. Yoo rabbi jiraatti amma murteessi rabbiin si gaafata. Kan wanti jechuu barbaadu naaf jiraadha walitti deemina bal'inaan warri tiiktookii warri miidiyaa hin taane irra jirtan. Galaa tiiktookii gara jala feesbuukii bakka bakkatti deebi'an barreessaniif qabsaan dhaamsa kootii nagannaa jiraadha guyyaa.